السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت هوردفتن برسا أورما الحمد لله نجا كوت نجيني كيا كان جلالا كان كبجارة بك جرتني سناجس إيجا هوردفتن تي فيديو راتنا كيستي حالة موبايلا كيسانيرratti keyboardii afaan oromootiin fayyadamuu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Egaa keyboardii baay'ee bareedaa kan ta'edha. Baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Jecha tokko yeroo barreessan ofiin automaatika isinii barreessa. Jechi suni afaan keenya jechuudha. Qubee keenyaan barraa'aadha jechuudha. Ingiliffa osoo hin taane afaan oromootiin barraa'aadha. Waa baay'eetti guutamaadha automaatika. Egaa yeroo jecha tokko barreessan ofiin automaatika isinii guutaa baay'ee tokko namatti toludha. Egaa sanan isin argisiisan hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroon hagarraa YouTube channel kiyyan argine akkasuma subscribe godhuu jiraatan akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafan. Okay, YouTube channel kiyya subscribe godhuudhaaf YouTube channel keessan ni galtu. Achi booda jechuudha bakka searchii kanarratti barsiisaa Oromoo app jettanii barreessitu jechuudha. Barsiisaa Oromoo app. Booda kana search gootu jechuudha. Egaa haala kanaan profile isiniif irratti kilikni gootanii achi booda subscribe fayyadamuu irratti jechuudha. Maqaa jalaa irratti kilikni gootu jechuudha. Egaa yeroo haala kanaan kilik irratti gootan wanni takka irratti ni baati. Akka dafee yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame notification isin bira ga'u wanni kun asirratti baatona kilik irratti gootu on taati jechuudha. Kana godhuun yeroo asirratti viidiyoon gallakkifame dafee notification isin bira ga'a viidiyoo san daawwachuu dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan subscribe godhuu hin dagatinaa jechuudha. Tole gara barumsichaa irratti yeroo deebinu jechuudha. Egaa keyboardichi kan kana jechuudha. Afaan Oromoo keyboard kayyoo kana jechuudha. Egaa qubee afaan Oromootiin kan sirriitti sirreeffame jechuudha. Okay, isa argachuudhaaf Play Store keessa ni galtu. Egaa yeroo kana Play Store keessa galtan bakka Google Play kanarratti jechuudha. Bakka search kanarratti afaan Oromoo keyboard jettanii barreessitu jechuudha. Egaa afaan Oromoo keyboard jettanii search gootu jechuudha. Okay, haala kanaan isinii baasa jechuudha. Irratti kilikni gootanii egaa akkuma argitan jechuudha qubee afaan Oromoo keyboard kajoonni argitanii. Kanaaf haala kanaan yeroo isinii bahe install gootu jechuudha. Ani waan fodhee qabuuf open manaa fidaa open irratti kilik godha. Achi booda jechuudha get start kajoonni kilik gootu jechuudha. Achi booda enable in setting kajoonni kilik itti gootu jechuudha. Okay, achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Afaan Oromoo keyboard kajoonni irratti raayitii guutu jechuudha. Okay, achi booda okay kilik gootu jechuudha. Achi booda jechuudha switch inboard kajoonni kilik gootu jechuudha. Okay, achi booda English tayyib afaan Oromoo keyboard isa olii kanarratti guutu jechuudha. Afaan Oromoo kanarratti guutu. Achi booda finish gootu jechuudha. Egaa waan baay'ee tokko namatti toludha xumurree jirra jechuudha. Okay, fakkeenyaaf akkuma isiniin jechuudha yeroo jecha tokko barreessuudhaaf jettan jechuudha. Qubee lama qubee sadii yeroo barreessitan ofiin automaatika jecha isin barreessuu barbaadan isinii guuta jechuudha. Isinii galee yeroo isin meseejii tokko nama barreessan yeroo waa tokko barreeffattan ofiin automaatika jecha isin barreessuuf yaaltasan jechuudha. Qubee lama qubee sadii yeroo jecha isin irraa barreessan ofiin automaatika isinii guuta jechuudha. Fakkeenyaaf haaseen nuti WhatsApp irratti isin argisiisu. Fakkeenyaaf mucaa kanarratti yaalluuti. Okay, mee fakkeenyaaf oduu joo barbaanne jechuudha. Yeroo barreessine oduu kajoo akka taala kanaan nu baa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo jennee barreessine Oromootiin fakkeenyaaf ammallee Oromiyaa joo barbaanne Soommoo yookiin ammoo bilisummaa jennuuti. Kun haala kanaan bilisummaa jecha gabaabaa dheeraadhaan haala bareedaa ta'een kalaas qopheeffamee jira jechuudha. Hojjetamaadha. Warroon software kana dalaganis galatoomani. Kanaaf akka isinitti dhibbaatti toluu abdiin qaba jechuudha. Kana biraan afaan keenya qubee keenya kanaaf itti fayyadamuu qabna jechuudha. Akka libirraa baanu abbaa jaadaa jennee kana. Kanumaan jalqabna afaan keenyaan katabnee dubbifna jeemoo akkam jaasa. So akkuma inni jechuudha afaan keenya beeffachuu qabna qubee keenya deeffachuu qabna qubeen keenya illee nu deebi'uu qaba inshallah. Kanaaf viidiyoolee kiyya share like gootanii ilmaan Oromoo hunda biraan akka geessan kabajaan isin gaafannaa. Barumsi kiyya kanarraa asirra raawwata. Barumsa biraatiin haga walitti deebinutti galatooma ilmaan Oromoo waan hordoftaniif.